Hello, akkam oltan nagaa jirtu. Ana Ephraim Main jedhama warra nan beekne University Ambootti barsiisaa fayyaati. Barsiisaa fayyaati. Har'aa kan wajjin ilaallu waa'ee EPIDATaati. EPIDATA baay'ee barbaachisaadha. Itti fayyadamuu dandeessu especially barattoonni maastersii, postgraduate akkasumas graduate studentiin warrumti kanneen birooyyuu sin gargaara especially researcheroonni EPIDATA kana gubbaarratti warri gaappii qabdan knowledge gaappii warri qabdan har'aa waan muraasa tokko raafilumasaa wajjin ilaaluu barbaadee jira. Kanaaf more clarification xiqqaa wayii isinii kennuu danda'a jedhee waan yaadeef sin fayyada. Researchii warra jettan EPIDATaan akkuma beekamu software baay'ee barbaachisaa. Bakka itti data keenya sassaabannee gashinu data entry bakka taasifnu haaluma kanaan data keenya eega enter goone booddee checkii godhannee consistency isaa duplication jiraachuu dhiisuu isaa eega barree booddee data kana gara software dhuma analyze ittiin goonutti erguu ni dandeenya. Especially software kan akka SPS or startat error nu erguu danda'a jechaadha. Generally EPIDATaan componentota muraasa of keessaa qaba. Componentota 6 qaba. Componentota beekamoo 6 qaba. Componentiin jalqaba define data ka jedhudha. Define data or we have two components here. Waan lama argina kanatti new case file fi open case file kan jennu define data jalatti click goone galaallo sirritti waa lama arganna. Haaluma saniin make data file ni jira. Make data file keessatti data keenya save gochuu maqaa data keenyaatiin data sun save goone file atti dabalu jechuudha. Folder uumnee fi folder mataasaa hojjennaaf. Then check jira. Check sirratti haaluma saniin data keenya sun check gochuun irraa eegama waan ta'eef ilaallaan jechaadha. Check keessatti bakka itti categorization illee hojjennudha. Checkin iddootti data keenya sun sirriitti ibsinudha. Bakka legal value bakka itti kennudha. Waan kam keessa hambisuu bakka itti qabnu kan agarsiisu. Then entry data data entry irratti or enter data irratti data keenya sassaabuu dandeenya. Hard copy dhaan data sassaabanne san haala kamiitiin gara soft copy tti jijjiirachuu akka dandeenyu waan agarsiisu entry data jalatti arguu dandeenya. Then document now. Document jalatti wanti ilaallu file keenya sun preview goone consistency isaa count number isaa haga kam akka baay'atu iyyaandandu takkaan variable sun nama meeqa akka sassaabne data entry irratti variable meeqa akka gashine kan agarsiisudha. Then export data irratti data kana totally gara EPIDATA irraa gara software kan biraatti export gochuu ni dandeenya. Here backup dhaaf kaawwachuu dandeenya, text jijjiiruu dandeenya, DBS to Excel, Stata, SPS, SAS, EPIDATA uummataasaatti export gochuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf walumaa galatti EPIDATaan baay'ee barbaachisaadha. EPIDATaan baay'ee barbaachisaadha. SPS gubbaarratti data formii create gootanii achumarra data galchuurra as gubbaarratti waan baay'ee sirreeffachuu dandeessu. More accurate waan ta'eef more accurate dha kuni asirraa achi export gochuun ni danda'ama. Kanaafuu more EPIDATA yoo fayyadamne irra barbaachisaadha. So when we start from define data, we can click here and define data. We have a new case in the open case file waan jedhu qabna. Iddoo sana sun ga'een dura file jala deemnet option jala galle setup keenya ilaallanna. Settingin jalqaba editor dha. Editor amma space meeqa barbaachisa kan jedhu waan akkasii kana agarsiisa. Show data forming kenna maal fakkaata color isaa kan jedhu agarsiisa. Then create data file. Create data file kana gubbaarratti yeroo tokko automatic field name jechuu danda'a. Field name title kenninuuf san. Kanaaf title nu barbaachisa waan ta'eef first irra kenna. First word in question is field name jedha. Kanaaf field name ta'a inni jalqaba iddoo kanatti barreessinu title yookaan immoo mata duree project kennaa ta'a jechuudha. Then okay jennaan. Then okay jennaani upper case dhaan fayyadamuu dandeenya.
or lower case gochuu dandeenya, upper case gochuu dandeenya jechuudha. Then okay jennaan. After that file jalatti new and open dhaan illee amma seenuu dandeenya. New jenne isuma define isuma asirratti new fi open kanaan fayyadamuu dandeenya. File kanaan dura jira taanaan open kana fayyadamnee argachuu dandeenya, or isaan kun warreen kanaan dura ani itti fayyadame faayilota kanneen birooti jechaadha. Kanneen kana keessaa inni amma hojjetaa jirru dafnee uma barbaada asuma irra click gochuu dandeenya. Garuu we are going to use new case file fayyadamna, haaraa eegalla. Achirra gaafa click goonu template kana nu dhufa. Template kana baafnee gara duubaatti deebi'uu yoo barbaanne Ctrl+4 dhaan F4 dhaan yookiin F10 tuquudhaan yookiin immoo faayilii bira dhufne close jettu kanaan duubatti ba'uu dandeenya jechaadha. Walumaa galatti define new jennee new case file ogaa argannu iddoo kanatti akkuma sila jenne topic isaa barreeffachuu dandeenya. Topic jalqaba barreeffanna upper case dhaan fakkeenyaaf family planning irratti hojjechuu yoo barbaanne project keenya family planning qusannaa maatii prevalence isaa fi associated factors jechuudha. Or you can write down here the full title. Prevalence of family planning and associated factors ማለት ትችላለህ. Associated factors jechuu dandeenya jechuudha. Then after that ega kana barreeffannee booda kun field name kenna enter jennaani iddoo kanarraa jalqabnee variableota keenya sanitti gashuu eegalla. Variable ni qabna toolii keenya irra questionnaire keenya irra variable qabnu san finne irratti barreessuun eegalla jechaadha. Fakkeenyaaf variable jalqabaa keenya toolii keenya irra jiru questionnaire keenya irra jiru serial number yoo ta'e serial number jennet space goona. Iddoo kanatti wanti barreessinu waa lamadha kan of keessaa qabu. Inni jalqabaa name of the variable. Name of the variable kun spacing gidduu galuu hin qabu. Akkasumas immoo characterin kan biraa gidduu galuu hin qabu. Walitti aansanii walitti maxxanamee barraa'uu qaba yoo wordii lamaa fi isaa ol ta'e. Then space kennee fuuldura isaatti label gochuu dandeenya. Ishiin kun name dha. Then space kennee fi fuulduratti sirriitti detailii maqaa variable kana ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf ser no kan jenne sirriitti gaafa ibsannu we can say serial number of the attendant jechuu dandeenya. The respondent yoo respondent keenya saniif serial number kennine data kennaaf serial number yoo kennine jechaadha. Yookaan immoo data collection toolii keenya gubbaarratti toolii jalqabaaf lammaffaa adda baafachuuf haala kan jalqabaarraa sassaabne kan biraarraa hoggaa sassaabnu haala kanaatiin fayyadamne adda baafachuu dandeenya jechuudha. Then after that wanti kanatti aansinee goonu maali yoo jenne typing variable kana maali? Typing variable kana maal akka ta'e hin beeknu for sure. Typing variable kana numeric damo text damo date damo kan jedhu adda baasuu ni dandeenya. Kanaaf akka san adda baasuudhaaf we click here, then edit majala dhufne edit irra dhufne field pick list kan jettu kana gubbaarratti click yoo goone wantoota kana nu dhufa. Isaan kana argachuu dandeenya. Then numeric jedha, text jedha, date jedha, other fakkeenyaaf auto id number, sound dates, boolean wanni akkasii sanitti fayyadamuu dandeenya. Serial numbering fakkeenyaaf numeric dha. Kanaaf fakkeenyaaf data kan nama 400 irraa sassaabna yoo ta'e namni 400 kun digitii meeqa of keessaa qaba? Digitii dha, decimal miti actually. 400 lakkoofsa data kenna suniiti. Kanaaf 400 jechuun digitii 3 iddoo kana dhufne 3 gochuu dandeenya jechaadha. 3 goonaan then decimal bakka jettu kana decimal barbaachisu decimal qabnu 0 taasifne. Then after that insert ennan gaafa insert jennu hash kana 3 iddoo kana nuuqa yookaan mallattoo riqichaa kana
sadii as nuu kaa'a jechaadha. Sadii as nuu kaa'a. Tekstii taanaanis tekstuma kana uppercase moo lowercase fayyadamne tekstii kan jedhu kana haala suniin kaa'achuu dandeenya. Deetii illee as keessaa ilaallanne kaawwachuu dandeenya. Bakka deetii variablein keenya bakka deetii ta'etti jechaadha. Kanaaf serial numberii haala kanaatiin eega kennee booda fakkeenyaaf variablein lammaffaan age haa jennu age then space goonet label ugaagoon age of the mother click goone age of the mother in kunis amma numeric dha. Kanaaf numeric irratti click goone age nama tokko I think age naadha tokko namni waggaa 100 ol jiraata jennee yaadnu. Kanaaf waggaa 10 gadittis miti. Kanaaf 2 jechuu dandeenya jechaadha. So we can say 2. Iddoo kana dhufne click ugaagoon 2 arganna. Then insert hashi 2 iddoo kana insert nu taasisee jira jechaadha. Indirectly kanuma dhiisee iyyuu yoo tekstii ta'uu baate deetii ta'uu baate numeric mataanaan variablein keenya sun numeric dhaan ta'e taanaan measure kan goonu akkasumatti mallattoo riqichaa agarsiisuu dandeenya. Mallattoo riqichaa iddoo kanatti barreessuu dandeenya. Mallattoo riqichaa qofa barreessuu ni danda'ama jechaadha. Then fakkeenyaaf kan sadaffaa education yookaan marital status leewwisee marital status jennee osoo barreessine maritaalii bichaa nu akka variability maritaalii qofaa nu fudhatu malee statusii nu fudhatu. Kanaafu maal gochuu qabna? Mar stat jennee dhaabnee fuulduratti maqaa isaa detailii isaa marital status of the mother jennee space eega keenyee booda ammas numeric dha. Marital status in kun tekstii fayyadamnu nuti tekstii fayyadamnu marital status kana check goona. Check keenya jalatti booddee akkam jennee himanna. Yoo fakkeenyaaf kan heerumti ta'e tokko, yoo kan singilii taate ta'e lama jennee akkasuma sunitti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf lakkoofsa fayyadamna waan ta'eef numeric dhaan amma digitii 10 gadi waan ta'eef tokko fayyadamna jechaadha. Tokkonne insert jechuu ni dandeenya. Then entry xumnet isattaan marital status eega jenne occupation fakkeenyaaf occup jenne occupation of the mother. Then centrally plus maslal shift plus maslali xumne maslali kana kaachuu dandeenya. Shift plus hashi xumne jechaadha. Kaachuu dandeenya. Waan kana dhiisuu iyyuu dandeenya. Isaan kana dhiisuu dandeenya. Garuu yeroo tokko date nu barbaachisuu danda'a. Date of data collection hin barbaachisa ta'a. Date of data collection nu barbaachisa taanaan maal goona? Fakkeenyaaf iddoo kanatti aansine date of data collection nu barbaachisa taanaan enter goonet date call jenneetuma date call eega jennee booda fuulduratti dates of data collection jenne hashtag space eega geene booda iddoo kana dhufnet date anjettu kana filanna. Isheen kun eessaa dhufteetti inneerra as edit jala lennet field pick list kana eega xumnee booda numeric text data waan jedhu jira date jira. Kanaaf date kana irra click eega goone option 3 as keessaa qabna. Automatically fudhachuu dandeenya baazawee iddoo kana automatically date sun fudhachuu ni danda'ama. Guyyaatti dataan sun gashine qofa agarsiisa. Then option 3 date month year kan jedhu European type of style dhaan month date year American style year month date Chinese style gosa sadan kana jira jechuudha. Kana keessa we use European date nu isuma fayyadamna waan ta'eef guyyaa ji'a kana irratti click goone insert jennaan. Then iddoo kanatti data nu galu sun date haala kanaan barreessinee gashana malee haala isa kanaatiin bakka hin bu'amu jechaadha. Then eega akkas jennee booddee
egaa akkas jennee booddee deetii finneerra. Let we say education, or educational level of the mother, educational level of the mother. Amma inni kun nu barbaachisuu danda'a waan ta'eef balleessuu dandeenya iddoo kana. Maaliifi maslaalii fayyadamuu dandeenya. Kanaaf shiftii tuqneet lakkoofsa 3 yookaan shiftii maslaalii arganna waan ta'eef shiftii tuqnee lakkoofsa 3 yoona maslaaliidha. Kanaaf tokkittiidha. Maslaalii kanaan tokko jennee argachuu dandeenya. Educationii eega jennee kan biraa fakkeenyaaf residence, or fuulduratti leebeliinsa residence of the mother, sunis lakkoofsuma saniin ibsina. Hashii tokko qofaan nu barbaachisa. Haala suniin akkas jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf gaaffii biraa income waan biraatti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf gaaffii biraa variablein biraa knowledge of family planning, waa'ee family planning ni beekta. Ni beeka yoo jette yookiin dhageessee beekti yoo fakkeenyaaf gaaffii akkasii gaafachuu barbaanna. Have you heard about family planning jennee gaafanna. Yes, no ta'a. Yes yoo jette eessaa dhageesse, no yoo jette garuu gaaffii itti aanutti darbii waan jiruuf san haala kamiin daataa keenya keessatti nu fayyada booddee. Kanaafuu family planning info jenneet fuulduratti garuu have you heard about family planning jennee barreessuu dandeenya. Then tokkichuma inni kunis then yes jechuu dandeessi. If yes, no jechuu dandeessi. If yes yoo ta'e gosa kam source of information kee maal? Info jenne source of info. What is if you heard what is your source of information or source of information bicha jechuu dandeenya. We can say source of information about family planning. Fuulduratti ammas hashii tokko qofaa fayyadamuu dandeenya. Then gaaffii itti aanu fakkeenyaaf let we say gravity or parity jechuu dandeenya. Meeqa deessi kanaan dura gravity or gravity of the mother meeqa deessi lakkoofsaan keenya. Kanaafuu 10 ol ta'uu dandeessi. Hashii 2 taasifnaa jechaadha. Dijiitii 2 fayyadamuu waan dandeenyuuf. Egaa haala kanaatiin define godhannee eega barreessinee booda numerikii ta'uusaa tekstii ta'uusaa adda baafanneerra. Then after that asirraa waggaa laaltan xiqqoo tokko keessa seenee jira, tokko ala bahee jira. San sirreessuu ni dandeenya jechaadha. San kan sirreessinu editii jala dhufneet dursinee bakka isaan kana keessaa isa dheeraa gubbaarratti kilik goona. Fakkeenyaaf dheeraan kanadha. Iddoo kana kilik goone booda isa dheeraa isaa keessaa label name dheeraa kan qabu irra kilik goone. Then editii jala dhufneet align jennaan. Haala kanaan align nu taasisaa jechaadha. Haala kanaan align nu ta'ee jira. Booddee gaafa daataa keenya gashannu nu rakkisu jechaadha kun. Gaafa sun nu rakkisu jechaadha. Haala kanaatiin align godhachuu ni dandeenya waan ta'eef. Then after that lammaffaarratti wanti nuti gochuu qabnu daataa kana haala kanaan eega define goone booda make data file kana make gochuu nurraa barbaachisa. Data file make gochuudhaaf immoo
wanti nu barbaachisu kan jalqabaa steepii kana keessa gallee make data file jettu kana. Isa dura garuu preview laaluu dandeenya data keenya fakkeenyaaf. Daatichi maal fakkaataa jennee preview haala kanaatiin laaluu dandeenya. Dataan keenya maal akka fakkaatu haala kanaatiin ilaallee murteessuu dandeenya jechaadha. Dataan keenya maal fakkaataa kan jedhu zen Ctrl plus F4 yookaan immoo iddoo kan dhufne close form inni close gochuu dandeenya. Close jechuun close gochuun ni dandeenya waan ta'eef let me align it again. Okay, then haaluma kanaatiin lammaffaa irratti wanti nurraa eegamu make data file dha. Make data file keenya bira dhufnet make data file naan then save change to the untitled one jedha. Kanaaf amma maqaan isa kana untitled jedhama asitti hin moggaafne maqaan qabu. Kanaaf maqaa keenya change goonee sirreessuu fi ni dandeenya. Then yes naan iddoo kanatti untitled keessadha. Kana fakkeenyaaf ani family planning jedhee moggaafachuu danda'a jechaadha. Folderii isaa eessatti naaf save godhu waan kana eessatti save gochuu akka barbaada. Fakkeenyaaf unintended EPIDATA jedhu folderiin biraa tokko waan jiruuf achi keessa naa kaa'een jedheen. Let me again garuu folderii biraa uumuu na barbaachisa waan ta'eef fakkeenyaaf class jettu kana keessatti akkanaaf intini jedhuun barbaade create new folder. Asitti create new folder jechuu dandeessu. Then asitti family planning EPIDATA test jenne then as keessatti akkanaaf save godhuun barbaade. Iddoo kanatti save akkanaaf then save jedhaan jechaadha. Then iddoo mamma jette sunitti save si godhaan aan jedhee haa ta'u jedheeni then sirriitti ibsuu yoo barbaadde waan naan jedheef okay family planning jedhee ammas maqaa isaan barreessuuf hin danda'a. Then okay bakka uumamee jira naan jedheera. Fine, thank you. Egaa haala kanaatiin xumuruu dandeenya jechaadha. Haga ammatti steepii lammaffaa haga jiru xumurra irraa sanii booda fakkeenyaaf amma data entry jala dhufne otoo isuma amma steepii amma san banneeti maal nutti agarsiisa kana nutti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf asitti guutuu dandeenya garuu yeroo goonnu tokkorra dabarreen biraa guutuu dandeenya. Agartanii must enter in taane kun amma maalifi otoo kanan guutiin kanatti naan darbiin jechuu ni dandeenya. Akkasumas illee kan inni fudhatu wanti kun tekstii qofaa fudhata. Maanno nambarii qofaa fudhata. Tekstiin fudhatu waan akkasiin rakkisaa jechaadha. Dhuma irratti save godheedha. Waan data incomplete ta'e haala kanaan nu kennuu danda'a. Incomplete data kana hambisuudhaaf must enter godhachuu qabna. Tokko osoo hin guutiin data biraatti naan darbeeni. Kana ammoo osoo save jedheeni save godhet kan biraa data lammaffaa itti galchuutti na dhufa. Lammaffaa ammoo hin beekamnes fakkeenyaaf age of the mother marital status of the mother amma lakkoofsa kaa'uu hin dandeenye. 5 jette maa inni 5 marital status haadha sanii 5 waggaa jennu maal jechuudha? 5 jechuun maal inni? Kun sirriitti beekamuu qaba jechaadha. Kun hin beekamne taanaan rakkoodha. 5 fakkeenyaaf widow yoo ta'e widow dha jenne yookaan divorced dha jenne divorced shanaffaarra jira yoo ta'e haala suniitiin fayyadamuun nu barbaachisaa jechaadha. So walumaa galatti kana cheekii jalatti ilaalla jechaadha. Cheekii jalatti ilaallamuu qaba kun. Cheekii jalatti hojii baay'een nufa. Achi jalatti waan baay'ee hojjechuun nurraa eegama. Then close file save gochuun nu barbaachisu no jenneuma. Cheekii keenya jala dhufna. Gaafa cheekii jala dhufnu isuma silaa faayila silaa sun yookaan foldera keenya bira deemnes banuu dandeenya. Faayil seenya sun click irra goonee open jennaan. Then isa kana nuuf fida jechaadha. Asitti komaandoota kana nuuf fideera. Komaandoota kana nuuf fideera. Nutu ajajata komaandoota kana akkana naa godhi. Fakkeenyaaf age osoo guutiin kanatti naa darbii. Jennee waan kana ajajachuun kan keenya waan ta'eef then serial number fakkeenyaaf value isaa haga meeqa ta'uu akka qabu meeqara darbuu akka hin dandeenye serial number kennuu fi dandeenya. For example legal value qaba iddoo kanatti amma legal value jira. Serial numbering kun legal value ni qabaata.
legal value akkasumas must enter repeat value label yoo barbaachise edit save jedhu kana qaba. Fakkeenyaaf hundi isaa must enter ta'uu qaba. Hundumtuu guutamuu qaba. Osoo tokkoon guutiin kan biraatti ce'uu qaba. Must enter gochuudhaaf iddoo kana sirriitti mul'atti must enter bakka jettu kan no jedha kun. Kana jechuun no jechuun kana guuttee kanarra dabartee kana guutuu dandeessaa jechuudha. Akka akkas hin taane yes irra kaawwanna asumatti click goone must enter yes isa kanas finne must enter yes must enter yes must enter yes must enter yes haala suniitiin yes yes jechuu dandeenya. Kuni optionii jalqabaati. Optioniin biraa must enter kan akkaataan ittiin hojjetannu maalidha? Ctrl or control plus e yoo tuqne must enter godha. Ammas irra deebinee control plus e achuma irratti tuqnaan must enter irraa balleessa. Fakkeenyaaf kun amma must enter irra jiraami control plus e osoo tuqee no jedhee jechaadha laala jijjiireera. Kanaaf amma immoo osoo control plus e tuqee yes jedha jechaadha. Then I have to click here again control plus e ni balleessa. Dura must enter irraa waan keenyeef control plus e ni balleessa yoo amma garuu control plus e must enter nu taasiseera jechaadha. Kanarras deemne must enter haala suniitiin taasifachuu ni dandeenya. Okay. Let's see. No ilaala must enter iddoo kanatti Ctrl plus e must enter dha jechaadha. Ctrl plus e asuma gubbaarratti dhaabe lammaffaa yoon godhe immoo must enter irraa balleessinaan jechaa jira. So must enter godhachuu haala kanaan danda'a. Kuni optionii lammaffaa. Optionii sadaffaan must enter kana ittiin fayyadamuu dandeenyu iddoo kana dhufnee fakkeenyaaf as gubbaarra dhufnee edit jala seennee iddoo kanatti must enter serial number then indi gidduu kana ishee iddoo kana must enter jennee barreessuu dandeenya jechaadha. Osoo barraa'uu baate otoo namma kanaa sii balleesse isa barreeffame kana sii osoo balleesse kana balleesse otoon accepted any no taasisa laala no taasisa. Haa ta'u iyyuu malee edit jedhee osoo iddoo kanatti must enter jedhee barreesse must enter then accept and close jedheeni yes na taasisa jechaadha laala. Kanaafu edit jala haala suniitiin ilaaluu ni dandeenya. Akkuma sida jenne edit gallee haala suniin fakkii kana asiis yes jennee deemuu dandeenya. Yookaan immoo sitraalii tuqnee i tuquudhaan yes itti jijjiiruu dandeenya. Yookiin immoo edit jala dhufnee iddoo kanatti must enter jennee barreessine must enter jennee barreessine accept jennee cufne ammas yes nu taasisuu danda'a. Haala kanaatiin fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Then must enter egaa akkas jennee booda save gochuu qabna. Waan kana waan amma asirratti hojjenne sun save ennaan save nu taasiseera. Hundi isaanii must enter dha jechaadha. Save ta'aniiran walumaa galatti isa kana haala kanaatiin taasisuu ni dandeenya. After that kan biraa wanti ilaaluu qabnu value label fi range. Fakkeenyaaf range serial number fakkeenyaaf range qaba haa jennu range qabna. Range sun haala kamiin barreeffachuu dandeenya? Serial number keenya range kennuu dandeenya. 0 haga 400 qofaa naa barreessi jechuu dandeenya. Kanaaf 0 then hyphen fayyadamne 400 jennee koomaa tuqne kanaan alatti warri jiran missingii ta'uu kan nu agarsiisu immoo value fakkeenyaaf 999 missingii dha jechuu dandeenya jechaadha. 999 missingii dha jechuu dandeenya. Then save jechuu dandeenya. Range value keenya 0 dha haga 400 fakkeenyaaf amma 500 osoo asitti barreessee naan fudhatu jechaadha. Data entry irra deemee booddee ugaan data galchu 500 osoo jedhee naan fudhatu 0 dha haga 400 bichaa waan hin jedheef. Akkasumas warreen biraa yoo tasa kan galan ta'e missingii dha jechuu dandeenyaan. Haala kanaatiin ibsuu dandeenya. Date illee haaluma saniin date fakkeenyaaf amma ugaa ibsinu range itti gochuu dandeenya. Date fakkeenyaaf data collection keessan gaafa bultii tokko ji'a tokkoffaa 2021 as waan jiru qofaa yoo barbaadan isa achi waan jiru barbaadan taanaa yookaan gidduu sunii fi
ji'a torbaffaa gidduu waan jiru barbaadan ittuma kana barreessitu jechaadha. 0 tokko 0 tokko 2013 almost 21 jechuu dandeenya akka faranjiitti. Then up to jenne 0 tokko ji'a arfaffaa 2021tti naaf barreessi. Then missingiin immoo 01 2019 jechuu dandeessu jechaadha. Then waan sana eega barreessinee booda gaafa as baanee kilik goon asirratti alarratti kilik gaafa goon save nu taasisa jechaadha. Kun haala kamiin range akka gochuuf qabnu range nu agarsiisa. Age illee fakkeenyaaf amma age range barbaachisa. Range kana age garbaarratti warra waggaa 40 gadi garuu waggaa 15 olii jechuun danda'a jechaadha. Nan danda'a mirga kooti. Kanaaf 15 haga 45 missingiin immoo fakkeenyaaf waggaa 50 missingii gochuun danda'a. 50 missingii gochuun danda'a jechaadha. Then save jedhaan haala suniitiin ilaallachuu ni danda'ama. Then haala kanaatiin deemna jechaadha. Deetii haala kanaan xumuruu dandeenya. Age haala kanaan kaa'achuu dandeenya. Even categorized illee godhachuu dandeenya. Age booddee categorization nu barbaachisa waan ta'eef haala kanaan deemuu ni dandeenya jechaadha. The other one is fakkeenya marital status nama range nu barbaachisu garuu labeling nu barbaachisa. Marital status kun labeling nu barbaachisa. So edditti kana dhufneet ishi value label bakka jettu kana amma hin kennamneef. Kanaaf iddoo san dhufnee plasii kana hoggaatumnu intini kan nu kenna jechaadha. Waan akkanaa kan nu kenna. Yeroo kana maal jennaani iddoo kanatti fakkeenya marital statusin tokko yoo ta'e tokko married yoo ta'an tokko naaf barreessi. Daataa korratti tokko naaf galchi tokko jennee gashuu dandeenya. Lama jennee single jechuu dandeenya. Sadi jennee divorced jechuu dandeenya. Afur widow jechuu dandeenya jechaadha. Kanaaf value kana hoggaa kenninu bakka data entry keenya irratti lakkoofsa tokko gashuun married ta'uu agarsiisa. Afur yoo gashine divorced dha. Sadi yoo gashine sadi yoo gashine divorced dha. Lama single dha. Then accept and close. Then we have to again save it. Save gochuun nu barbaachisa. Occupation illee haaluma kanaan iddoo kan dhufneet fakkeenyaaf tokko government employment yoo ta'e government employee kan jedhu kun yeroo kana maa inni iddoo kanatti hoggaa label goonu yoo wordii lama ta'e intini keessa gashuu quotationii keessa gashuu qabna. Double quotationii keessa gashuun nu barbaachisa jechaadha. Iddoo kanatti double quotationiin dirqama barbaachisa. Kanaaf double quotationii barbaachisa waan ta'eef haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechaadha. Audience okay እሺ ለምንድን ነው ይሄን የማይመጣ? ኦኬ ያ እሺ double quotation keessa gashina shift plus እሺ kana kenne then accept and close and nanicha. Then here we have to save it again. Save it now. Educational level of the mother isa akkasuma goona. Fakkeenyaaf tokko primary, lama secondary, sadi primary no doconut illiterate jechuu dandeenya. tokko illiterate
illiterate jechuu dandeenya. Okay, I think second primary iddoo kanatti primary, then sadaffaarratti secondary and above, secondary and above. Kanas quotation mark jala gashuu qabna jechaadha. Quotation marking iddoo kanattis barbaachisaadha. Lama waan ta'eef lamaaf isaa ol wordii waan ta'eef, then accept and close and none. Then we have to save it. Residence, we have to click again here. Tokko arbani, tokko arban, then enter lama rural. Okay, then accept and close. After that we have to save it. Have you heard about family planning? Then we come to here. 1 yes, 2 no jechuu dandeenya jechuudha. Why yes, 2 no, then accept and save. Source of information, if yes no college alsamum college ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፈዋለን። ገረጋፊታን ትደበራ yes yoo jette garuu source of information inki maali jechuu dandeenya iddoo kanatti. Then asuma defnet source of information kana tokko media, social media ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf social media quotation keessa gashuu qabna. Kanas barbaachisaadha sababni isaayyuu. Okay, mousing kiyya na rakkisaa jirti. Ashi sababni isaayyuu lama waan ta'eef jechaadha. Fakkeenyaaf lammaffaa immoo television sadaffaa irratti friends, arfaffaa irratti family, then shanaffaa irratti other. Nama biraadhaa dhaguu dandeessi jechaadha. Then after that accept and close, save. Gravity, this is number idhaan keenya waan ta'eef irra dabarraacha. Kanas gravity kana akkasumatti 5 yoo ta'e 5, 6 yoo ta'e 6 akka nu barreessitu jennee irra darbuu dandeenya. Egaa kuni kan interii jalatti waan ilaallu keessaa isa tokkodha. I mean checkii jalatti waan ilaallu keessaa isa tokkodha. Ammas rakkoo muraasa qaba. Ammas rakkoo muraasa arguu dandeenya. Data keenya waggaa galchannu data keenya nutti agarsiisuu dhiisuu danda'a. Data keenya nutti agarsiisuu, fakkeenyaaf iddoo kanatti 5 waggaa jettu 5 maal akka ta'e, tokko maal akka ta'e akkasii ibsu yoo barbaadde ammas editii jala galle entine jechuu dandeenya. Let we check it. Already kana fidhee jirra waan ta'eef we can close it, right? Then close again. Where is EPIDATA? Okay, then enter data. Family planning. Okay, open. Here ማስገባት እንችላለን። amma sitti gashuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf akkatti fudhata age legal value ayyachu age amma tokkotti gashannaan na dide. Maaliif legal value 15 haga 45 ti missing yoo ta'e gara 50 jechuu dandeessa naan jedhe. Kanaaf naan fudhatu jechaadha. I have to make it 12 ammas naan fudhatu 15 gadi waan ta'eef zen haya on jedhe garuu fudhata isatti aanutti darbaa jechaadha. Ofuma amma fakkeenyaaf marital statusin tokko on jedhe tokko maal akka ta'e garuu naan agarsiisu agartani naan agarsiisu maal akka ta'e garuu enter naa gochaa jira, naa galchaa jira. Then after that dhumarratti enter yoon tuqe save godhi naan jedha. Data lammaffaatti dhufa waan ta'eef jechaadha. Then kun nan barbaachisu jechuun danda'a. Amma rakkoon isaa iddoo kanatti waan barreessi akka naa mul'isuun barbaada.
iddoo kanatti lama maal akka ta'e tokko maal akka ta'e fakkeenyaaf as keessa warran filadhe sun keessa akkanaa ibsuun barbaade. San gochuu kan hin danda'u duubumatti deebi'eetiin as keessaa eegan bahee booddee okay, Ctrl plus F4. No, I don't want to save it. Check suma keessa dhufeen checkii dhumarra dhufeen kanuma saaqeen fakkeenyaaf kana gubbaa irratti marital status kana editan jettu kanan tuqa. Then edit eegan jedhee booda iddoo kanatti show jedheen barreessa. Show then type comment accept and close. Unknown label name or field name naan jechaa jira. Okay, I don't know why maalif akkas jechaa jiru hin barre. Must enter and unknown command. Which command is unknown, man? Ash kun yoo maal jechaa jira fakkeenyaaf save bakka intina jedhee jira jechaadha. Ammanni kun as jalatti maal barreessee jira? Type comment na barreessee jira, garuu show na barreessee hin jiru. Still let me check it again. Unknown na jechaa jira. Show fudhachaa hin jiru jechaadha. Wanti kun show fudhataa hin jiru. Show. Okay, amma fudhatee jira. Kanaaf show na fudhateera. Hunduma isaanii irratti akkas goona jechaadha. Fakkeenyaaf occupation irrattis edit uma kana jala dhufne fuuldura kanatti show then type comment then accept and close save. Kanas almasanin edit fuuldura isaatti show enter type comment accept and close then save. Again here you can edit. Okay, show type comment and accept and close. Kuni maaliif sin barbaachisa sin injineera gaafa tokko jennu tokko isa kam akka ta'e keessaa filachuuf meeliin tokko moo fiimeeliin tokko waan jedhu sun keessaa filachuuf nu barbaachisa jechaadha. Okay, here also show type comment then accept and close save. Here again edit in front of it show enter okay type comment accept and close save. Then here edit it's only must enter qofaadha. Kanaaf waanuma barreessite sun fuulduratti agarsiisa malee hin barbaachisu jechaadha, dhiisuu dandeenya. So haala kanaatiin ilaaluun ni danda'ama. Waan jedhu agarsiisaa jechaadha. Waanuma jedhu agarsiisaa. Save goone edit goone xumurannee jirra. Egaa data entry keenya biratti adeemnu mee kana cufne. Okay, close form and data entry biraa dhufnu. Data entry bira dhufne kana faayila kana hoggaa saaqnu fakkeenyaaf iddoo kanatti tokkoon jedhe isattaanu ofii kiyyaa galuu hin danda'u waan ta'eef haala saniin legal value kenna isa silaatti fakkeenyaaf asitti 500 sun barreessee naan hojjetu. Ishii kana soo duran jijjiirin siniin deebisu 25. Then inni taanee jiru fakkeenyaaf asitti 30 jedheemi ofuma isaa deema amma lammaffaa irratti. Lammaffaa dhufee maal taasisaa kana keessaa isa kan filattaa naan jedhe. Fakkeenyaaf lammaffaa yoo jedhe governmentii kana yoo jedhe amma immoo occupationii jalaa governmentii
singiliin filadhe fakkeenyaaf ammaasi asitti immoo tokkoon jedhe tokko barreessinaan arbaanii ruulaarii jalaa maal fudhattaan an jechaa jira residensii jalaa yeesii moo noodha haala saniitiin nutti agarsiisaa jechaadha dhuma irratti fakkeenyaaf haala kanaan arguu dandeenya. So agartanii tokkoffaa yeroo asitti filadhu jarreen keessaa natti kun show kan isa kanadha show kanadha show ka jenne dura command irra barreessine isaan kana agarsiisa. Type commentiin sun immoo fakkeenyaaf iddoo kanatti gaafa nafur barreessu akka sila asirraa gad hoggaan dhufu asii gad hoggaan dhufu jechaadha leemmii balleessa amma isuma duraatu jira waan ta'eef hoggaan iddoo kanatti gad dhufu yookaan iddoon kilikii hoggaan godhu iddoo kanatti maallatti agarsiisa jechaadha fakkeenyaaf lama hoon jedhe lama sun eenyu akka ta'e akkuma sila ofumaa deema waan ta'eef fakkeenyaaf asitti 25 jennee asii gadee ishee kana soo balleessine asii osumaa gadi guuttachaaf gaarnu ishee kana 21 hoggaan jedhu lammaffaatti darba maaritaal istaatisitti darba tokkoffaa meeridiidha lama singiliidha sadad vaayivorsiidha afur wiidoodha kan filattan jechaa jira kanaaf kana balleessen afur sun jedheeni wiidoo naaf illee jira jechaadha asiis haaluma saniitiin itti naadeema zen daataa kana tokko haala kanaatiin sassaabachuu dandeenya daataa kana amma tokkocha daataa nama tokko sassaabeera jechaadha daataa nama biraas haaluma kanaan itti gashaa deemna haga dhibbaaf iddoo kanatti fakkeenyaaf 500 soo jennee nuuf fudhatu maaliif legal value keenya 0 dha haga 400 qofaa meeshiin gootee 999 waan jenne deetis akkasuma fakkeenyaaf iddoo kanatti amma dhufee okay ishee kana sirreessuun qaba 400 naaf fudhata deetis amma iddoo kanatti dhufee otoon tokko lama 2025 jedhee naan fudhatu okay all right naan fudhatu maaliif legal value ko tokko 2021 haga tokko ji'arfaffaa 2021 qofaadha naan jechaa jira kanaaf sannaan fudhatu jechaadha almost ishee kana 21tti yoon jijjiirradhe garuu naaf fudhachuu danda'a haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeenya egaa kun aga interessaatti aga data internet garuu yeroo tokko fakkeenyaaf iddoo kanatti have you heard about family planning yes jedhaniiru yookaan immoo no jechuu danda'u no jechuu dandeesse garuu no jedhe dhaga'een beeku jedhe soursiin kee maal jennee gaafachuun qabnu jechaadha no jennaan gara gaaffiitti darbuu qabna fakkeenyaaf waa'ee family planning dhageessee beektaa jenneen yoo naan jedhe yoo dhageesse maalirraa dhageessennaan reedoon irraa moo FB irraa moo waan adda addaa jennee gaafan hin dhageenye taanaan garuu questioning kun irra nu darbuu qaba gaaffitti ishii source of information kan irra darbiti gravity birannaa dhaqee jechuu ni dandeenya kanas ammas cheekii keenya irratti deebinet cheekuma keenyaan ilaaluun ni danda'ama jechaadha cheekuma garma cheekii no save cheekuma bira dhannet open jennaani then gaaffittiin ishee kanaa mire ishee kana bira dhannet edit jennaan then edit jedhadhu jechaadha wanti goonu enter eegone booda after entry fi end jennaan after entry or end waan sun eegana agashii booda itti aanee maaltu ta'uu qaba yookaan jump waan jennu sun nu agarsiisa jechaadha fakkeenyaaf maal jennaani asirratti after entry jennee barreessinet then entry goonet after entry eega jennee barreessinee booda entry goonet end jennaan end then gidduu kanatti kana lamman gidduutti commandii keenya gashina jechaadha commandii keenya gashuu dandeenya kanaaf iddoo kanatti fakkeenyaaf maal jechuu dandeenya if jennet gaaffittiin epinfo jetteemi if ishee jirtu kana jechaadha ep family fp nach if
FFP info equals to 2 lama yoo ta'e lama maal no dha jenneerra sila 2 taanaan equals to 2 then jennet maal jennaani then go to jennet go to grad jennaan ichadha grad go to grad then entry goonet and if then durayyuu ishii kana sitti barreeffanneerra waan ta'eef haala kanaatiin accept goonet xumurraa jechaadha. Kanaaf after entry ga jennee booda if FP info ishee kana barreessine taanaan nuuf fudhatu ishee sii kana barreessuun nurraa eegama. If FP info equals to 2 jechuun no yoo ta'e yeesii waanidhaan bakka buufanneerra no jetti taanaan gara gaaffii itti aanutti naa darbi then go to grad isa kana jecha ishee kana gaaffitti kana irra naa utaalii ishee gaafachuun nan barbaachisu no joojan jettee isa kanatti naa darbi isa kana akkam duwwaa godhe irra naa darbi jechaan hin jira jechaadha. And if then dhumarratti end inni cuma yoommoo fakkeenyaaf waan ta'es naa godhachuun hin danda'a. Duwwaa isa kana yoo asii inni kun no jetti taanaan isa kana irratti 2 jedhee taanaan yookaan no jetti taanaan isa kana waan ta'e naa godhiitii kanattis darbinaan jechuun hin danda'a. Garuu duwwuma isaa irra naa darbis naan guutiin jedheeniin haala kanaan accept then saving godha jechaadha. Saving godha. Fakkeenyaaf let we check it. Check gochuu dandeenya. Okay. Check data entry keenya bira dhufne family planning keenyatti kana open godhannee booda fakkeenyaaf data agarsiisna. Okay. 11 jennu. Ashi 12 21 jennu. Age immoo 30 jennu. Then kana keessa single irra kaa'in entry tokko beektu. Single dha jedhu government why government bicha kanneen biroo maaliif nagarsiisu nu garuu okay asitti chadha fakkeenyaaf lama kaa'achuu danda'u the legal value okay all right rakkoo jira chadha amma occupationii maazarii irrattis seeraan hin barreessine takka qofaa barreessine kanaaf sanillee duubatti deebinee sirreeffachuun nurraa eegama. Okay, let we check gochuun nurraa eegama waan ta'eef ashi close legal value keenya tokko gochaa jira. Okay, ashi let's gunneef then close. No, I don't want to save it. Check here of net ammas okay occupation irratti rakkoon uumameera labelingin keenya sirrii miti kanaaf asumatuunne laalame maal akkan barreesse government bichaan barreesse dhiise. Have you seen it? My problem rakkoo kiyya kun lama jennee fakkeenya merchant jechuu dandeenya. Okay ashi merchant sadin immoo farmer akkamitti darbe oggasi afrin immoo okay student shan azir then accept replace na godhe jedheni replace na godhe rachada. Okay, and let we go to go back to our entry data entry bira dhaqnee laallanna. Data entry bira dhufne hin banna then meedaatitti haguun fakkeenyaaf 12 ta'u kun 25 eejiinsa then meerididha
tokko moo lama ishii kana yoo interii gattuutan intanii kana scrollii gadi yoo qaqqabdan isinii fida jechaadha. Then divorce jedhume enter merchant primary barattee jennu arbanii jiraatti dhageessee beekti jedhaan manni kun. Gaaffii kamirra geenyee jirra? EP info have you heard about family planning? Waa'ee sila haasaa turre sun fakkeenyaaf yoo yeessite kana deebisuu dandeessi. Dhageessee beekta waa'ee family planning yoo dhageesse isaa dhageesse natti himuu dandeessi. Dhageessee beekta hin dhageenye gaaffisa kana gaafachuun nama barbaachisu irra darbuun qabaachaadha. Kanaaf fakkeenyaaf leemmisee no tu osoon jedhee agartanii kanarra utaaleet isa dhumaa biranaa dhaqaa jechaadha. Otoon immoo waanii jedhee waan osoon jedhee irra naan utaalu gaaffii lammaffaa kana filachuu ishee kana filachiisuu dhaqaa jechaadha. Eegan ishee filadhee booda enter eegan jedhee booda gaaffii itti aanutti naa darba. Garuu osoon asitti no jedheeti ishee kana automatically ufuma saara darbeet isa kana bira naa dhaqaa jechaadha. Gaaffii itti aanutti naaf ce'a. Kanadha eegaa kun jaampii jennaan yookaan immoo after entry jennu sun haala kanaatiin ibsuu dandeenya jechaadha. Haala kanaatiin ibsuu dandeenya. Let we say two ni barenna iddoo kana lama gunne what okay two barreessuu dandeessu amma two waan jetteef sila iddoo kanatti fakkeenyaaf waan yoo jenne okay then yes so itteni mashi kudhalama naan fudhatu. Maaliif kudhalama naan fudhatu iddoo kanatti? Kudhalama maaf naan fudhatu? Yeroo jalqabaa maal jenneerra giraavidiitiin 10 ol da'uu hin dandeessu, 10 gad da'uu dandeessi malee 10 ol hin deessu. Kanaafuu amma 10 itti fayyadamnaa jenneerra. Kanaaf tokko soon jedhee garuu naa barreessaa jechaadha. Okay. Now I think rakkoo computer kiyyaati. Sila waggaa gashinu normally sirruma gashine. Digitii lamaan gashine. Digitii lama haga 100tti. 100 soon jedhee garuu naan fudhatu kun. 100 naan fudhatu. Maaliifi haga 10 yookaan haga 99 gaditti qofaa naaf fudhata jechaadha. Zeen lama jedhee interii yoon dhuge tumarratti save naan jedha jechaadha. Data tokko gasheera jechaadha. Ammaan data tokko gasheera fakkeenyaaf save jedhaan. Data lammaffaa gashinaan jedha. Data lammaffaa kana fakkeenyaaf duraa 12 jedhee ammas 12 jedhee darbuu hin danda'a iddoo kanatti. Garuu akka nan taane 12 kan akka hin taane unique identifier kennuuf hin danda'a. Ammas unique key unique kennuuf hin danda'a. Maaliifi fakkeenyaaf amma asitti tokko jedhee hin gashee leewisee tokko jennu kanasi ashi 12 umrichi lakkaa 15 oli 16 tokko then lama jedha. Then save jedheen amma save jettaan save musii gochaa deema waan ta'eef ammas sun tokko jedheeti save manaa godha wanta kun isa silaa jechaadha. Garuu akkashiin kun dura tokko ta'eera taanaan amma tokko akkanaan jenne gochuu barbaade unique identification kennuuf hin danda'a. Kanaafis duubumatti deebi'eetiin entry checkii bira dhaqeen achuma deebi'een checkii bukkee dhaqeen iddoo kanatti intanii biraan kennaaf jechaadha. Unique identification hin kennaaf. Key unique jedha. Saniifu okay actually durata guutamuu kan qabu dura ture. Amma waggaa asitti maqaa barreessinu san yeroo asitti maqaa barreessinu san ture. Amma already irra dabarree jirra. Nan dagadhe waan ta'eef jechaadha. Garuu sinitti agarsiisuu hin danda'a. Intinii biraa banne kabraa banne achi gubbaarratti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf faayila biraa banne jechaadha. Akkaataa kamiin akka kennuu fi akka qabnu faayila biraa irratti
ilaaluu ni dandeenya. Okay. Haaraa bannee fakkeenyaaf new case jennee asitti waan wayi jennee barreessine eega dhufnee booda serial then serial number jennee akkuma sila jenne sun dhufnee jechaadha edit jala seennet isa kana isa arganna siniin jedheera fuuldura isaa deemne hashtag godhachuu dandeenya hashii godhachuu dandeenya garuu key kana gaa kenninu key kana kennuu kan dandeenyu edit jala seennet key unique kan jettu jirti asuma jala key unique kan jettu jirti. Okay. Actually okay maaliif akka fidaan jirre naan galu let me see it again lammaffoo deebi'ee ilaaluun barbaachisaadha. Anyways yaa leela ጊዜ እናያለን. Kamiifuu yeroo biraa ilaaluun wayyaa haala kanaatiin egaa haaluma kanaatiin daataa keenya entry gochuu dandeenya. Eega daataa keenya haala kanaan entry goone fakkeenyaaf amma entry isaa eega fidneetii booda export gochuu dandeenya daataa kana export gochuu dandeenya garuma barbaannutti export gochuu dandeenya jechuudhaaf jechaadha. So check file actually inni kun haala saniin export gochuu dandeenya. Export jalatti dhufneetuma document sos dura garuu documentiin jira fakkeenyaaf county sun read nu gochuu barbaanneen data keenya sun fakkeenyaaf kan amma haala kanaatiin kana county godheen data meeqa gashineem data nama lama moo sadii gashineemi okay so jenne select field nu jira fakkeenyaaf serial number meeqa gashine nama lama galee tokkoo fi 12 jedha tokkoo fi 12 nama lama gashite naan jechaa jira kanneen biroos jiru consistency check gochuu dandeenya lama yoo ta'e kan gashine duplication akka jiraanne gochuu dandeenya haala kanaatiin ilaaluun ni danda'ama achaadha jalatti. Then okay central plus F4 no jenneetu export bira godhanna export biratti export to what stata SPSS gara barbaannutti export gochuu dandeenya fakkeenyaaf SPSS kam Canada open then export nu godhachaadha. Data nama lama jira tokko aga lamaatiin nu jedhe kanatu laallamee jira export si godhu naan jedhe naa godhin jedheeni export naa godha file na qopheessa file sun irraamo haala kamiin SPS keessatti fayyadamna raangoonii kan jedhu yeroo biraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Generally garuu har'aaf ishiuma kana laaluun murteessaadha. I think haala kanaatiin deemuu dandeenya jedhee yaada jechuudha. Okay. haala kanaatiin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Yaqiddimuun isa dura irratti check file dhuma jalalnet ishee unique sun haala kamiin kenna kan jedhu I'm sorry nan dogongore ishee kanaaf akkuma sila jenne data entry keenya irratti tokko jenne lammaffaa irrattis tokko jechuu dandeenya sana kan taaneef serial number eegaa kanine consecutively akkanu deem tokko lama sadii jenne akkanu deemu barbaanne as dhumne edit jennaani I'm sorry edit jenneenit dhufne must entry kana biratti enter jenneetu key unique ne barreessina key unique ne barreessina
amma naa dhufe waan ta'eef then accept and save jechuu dandeenya jechaadha. After that data entry bira dhufne fakkeenyaaf data entry keenya bira dhufne yeroo gashinu tokko serial isan takka so jenne takka value already entered nu jedha takka dura gashine jirraami amma deebisee maalluun jedha value already entered in record to go to record hash to bira deemtee ilaaluu dandeessa tokko galee jira jechaadha. Kanaaf I have to make it to lama jechuun qabaddoo kanatti jechaadha. ishee kana balleesse lama jedhin data must be entered dha. Okay, lama keenyaaf saddeet kudha lama age 35 divorced farmer in sadaffara secondary and above rural jechuu dandeenya. Yes, no, almost no, 3 then enter yogatunne data nama tokko nu gashi amma kaaddoo kanatti 3 jechuun qabachaadha. 3 soon jedhin lama soon jedhee amma naan fudhatu akkasila lama jedhee hoggaan sagaliitti darbu lama amma gashitee jirta 3 jedhii naan jechaa jira. Go to record 3 jedhii naan jechaa jira jechaadha. agartani inni silaa garuu tokko jenne ammas tokko deebinee gashuu dandeenya otoo key unique sun achi gashuu baanne ka jenne sun haaluma kanaatiin ilaaluu dandeenya. Egaa baay'ee galatooma baay'ee ulfaadha. Video biraatiin haga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo dansaa qabaadha.